Bismillah, alhamdulillah. Kabajamtootaaf jaalatamtoota obboleeyyan kiyya duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kanatti aansuudhaan obboleeyyan kiyya insha Allahu ta'ala akkuma asirratti gartan kana darsiin keenya suuratun naas jechuudha itti fufna. Kanaaf wanni kuni kan isiniif qopheessine quraana kana akka kanatti kan isiniif dhiyeessine warroota keessattuu harfii duraan dubbisuu hin beeyne karaa salphaadhaan akka barataniif isiniif qopheessine jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keessan hundaan warroota harfii hin dandeenye warra harfii duraan dubbisuu hin dandeenye karaa salphaatti akka baratuuf insha Allahu ta'ala asumarraan kallattiin akkaataa ustaadni itti nu barsiisu yookaanis itti nuuf oofan laallee asirraa qayyabachuu ni dandeenye jechuudha. Kanaaf insha Allahu ta'ala obboleeyyan kiyya akkuma suuraa Faatihaa dabarsine arraan tana ammoo qallaal suuratun naas jechuudha. Kanaaf nu faana bu'aa haaluma kanaan hordofaa isiniin jenna. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul a'udhu birabbin nas. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس درسين كينيا الرف أسرت راوتا خانا فبوليين كيا إن شاء الله تعالى أكما أسرتي قرتن كانت يجودا على خنان قوي بنان على خنان إرادة ديبتاني دبفنان رب سبحانه وتعالى اسنف لافسة ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدك يا رب سبحانه وتعالى خناف ورب لافسة فرا رب هندخين يون هاقلو أكاسي أبليين كيسان ورا جرا أكنا نكاتين هندافو أكسومتي فيديو خنا ولي شير قلودان ولي انقها أكسيتي رابردا سنين جنة إن شاء الله تعالى أمو أسمران يا رب كن ينفدي قويا ران أكسومتي سكنتا قوني خنا سني بلك فنوتا خناف channel خنا سبسكرايب قلتني يرو نتيجلك فني خلتي دان أكسي إنجه هراف جتة أكسي أكيد تردفا سنين جنة نموني يوتيكات جوزي تكويني فعلى خنان برتن جتشودا نمني دورانهم بينه قرآن بكفاله دبيس دنده يجودا مالف أكو مقرتن كان بفاب ديما دان نوف قرساجر يجودا كلام ديما دان كوبي دبت نو قرساجر وانتف حالا خنان ردفا سنين جنة ولي في الليلة أكسوما هندي خسنو حالا خنان يورو نتقلق فني نموني جلدي بتاني قويبتن ورد دوران حرفي خرايد دون برچو يالي قدا ترتاني أمو سني في ملكاين أرانتنا فإلا الحمد كنو سنيف warra nu gaafachaa turtanii fi akkasuma bulayeen keenya kan ganaallee nu gaafatanii walii qabatee jechuudha hundaafuu isiniif qopheessinee jirra waan kanatti gammaddan abdii qabna kanaaf akkumaan jee kana insha Allah taala bulayeen keessan hedduu warra carraan biyya baasee akkasumatti ammoo ustaada bira hin jirre
kan nama garsu hin jirre jechuudha. Kan qubeen kun alii fi qubeen kun baadha namni garsiisu bira hin jirre hunda kan fayyadu jechuudha. Kana waan ta'eef akkasumatti inshaallahu ta'ala haala kanaan barnaan hundi keessanuu akka rabbiin isin laaffisu eega rabbiitti abdii qabna namoota waan kana hordofee jechuudha. Akkasii warra hordofee baratee itti fayyadamu hunda keessanuu rabbiin isin haa godhu. Khayra keetti nuuf jiraadha hanga sagantaa birootti walitti deebinutti. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.